gadda Qananii Addunyaa caba waa'ee moodel Qananii jechoota garaa nama nyaataniin ibsatanii jiru. Osoo yaada isaaniitti hin darbin dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasumas viidiyoon kun namoota danuu bira gahuuf like godhaa, yaada keessan immoo koomentii jalatti nuuf godhaa. Qophiilee keenya hafan waliin hanga dhumaatti turtii gaarii qabaadhaan affeerraa keenya yaada namoota kanaa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessaa. Akkas jechuun yaada isaanii yaada garaa nama nyaatuun eegalanii jiru. Warri haqa Qananii barbaadaniif warra gadda isheetiin cabaniif Yoonii Maanyaan dhimma kana irratti sababni dursee gadoodaa jiruuf maal akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Akkasuma Yooniin eenyu akka ta'e hundi keenya bareechinee beekna jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Baay'ina hoolotaa keessa yeeyyiin takka tan dhokatte waan jirtuuf walumatti qabamee hooleeyyii jedhamee yaamama. Yeeyyiin ammoo gogaa hoolaa uffattee isa fakkaattee malee bineensa hoolaa nyaatu akka taate beekamaadha jechuu kooti. Kan dirame yoomiyyuu hin dagatu jedhama mitiiree, garuu jecha kanatu nu biratti hiikaa hin qabne fakkaata. Haceenis kanuma kan of duratti tilmaame. Yaa waan irraanfachuu, yaa nuyi waan jedhe fakkaata. Gaafuman waa'ee namicha Yoonii jedhamu kana dhaga'u dursee kan sammuutti na dhufu gooticha Oromoo qaalii gitaa fi fakkeenya hin qabne aartisaa Haacaaluu Hundeessaa irratti waan namichi kun labse turedha. Kana gaafan jennu dhugaan Qananii maaf dubbatame yookaan gaafatamaaf osoo hin taane yeeyyiif hoolaa wal keessa jiru adda baasnee beekuun gaariidha gatii ta'eef. Qananii Addunyaa erga duutee har'a guyyaa 10 guuttee jirti. Dubbiin du'a Qananii Addunyaa dhimma qorannoo qaama seeraan qabamee jiru ta'us aartistoonni Oromoo garuu haqa intala Oromoo gidduu akkaataa isheef hin malleen lubbuu ofii qaalii dhabde kana falmuu keessatti qooda fudhachuu qabu malee callisuu sirriidha jedhee hin yaadu jedhanii yaada isaanii dabarsan. Haqni ishee akka ba'uuf sagalee ta'uun aartistoota hunda irraa kan eegamu ta'us tarii akkuma keenya miira naasuu keessa galanii waan dubbatan wallaaloo ta'a. Tarii ammoo akkuma itti jedhan dhabuu callisan ta'a. Yookaan ammoo dhimma kana keessa galuun gatii hin barbaachisneef dhiisan ta'a jechuun shakkii aartistoota Oromoo biraa qaban ibsan. Garuu hanga ammaatti aartistiin Oromoo warra gurra qaban tokko kan gadi bahee haqni Qananii haa ba'u, justice for Qananii Addunyaa, haqni ishee akka hin dhokanne jedhee sagalee ta'eef yookaan ta'aafii jiru miidiyaa kana irratti hin argine. Kuni ammoo ta'uu hin malle waan ta'uu qabus miti jechuun aartistoota Oromoo komatan. Maalis haa ta'u maal dhugaan Qananii bahuun bu'aan qorannoo du'a ishee ifa godhamuun maatii fi uummata lubbuun darbuu isheetti akka malee gaddaniif boqonnaa sammuuti. Duuti Qananii yoo xiqqaate kana booda akka biyyattii namoota hedduuf dhugaan seeraan akka bahu danda'u fakkeenya barumsa guddaa kennee darbuu qaba jechuun yaada isaanii akeekkachiisan. Akka carraa ta'ee biyya keenya keessatti yeroo baay'ee erga namni du'ee yookaan ajjeefameen booda qorannoon battalatti jalqabamus bu'aan qorannoo ifatti yeroo himamu arguun hin baratamne. Kun ammoo sirna murtoo haqaa biyyattii irratti akka malee dhiibbaa gochuu irraa kan ka'e namuu qorannoo seeraa irraa akka abdii kutu gochuu bira dabree dhugaan dhiiga namaa biyya kanatti hin ba'u kan ba'es hin jiru jedhee akka namuu yaadu taasisee jira.
kan lubbuun darbee amma haqa intala Oromoo akka maleetti cittee hafte kana faana dha'uun dhugaa ishee iyyafachuun gahee maatii qofa jedhanii yaaduun dogoggora. Akkasumas haqa intala kanaa barbaaduun akka cubbutti ilaalamuu waan qabu miti jechuun gadda isaanii ibsatan. Qananiin erga duutee torbee caaltee jirti. Abbaa fi haadha harmee gadaamessa ishee deesse qofatu gadda keessatti hafe. Hiriyoota fi namoonni hedduun kan gaafa lubbuun jirtu isheetti siqan nama muraasa irraan kan hafe harki caalu dagatanii jiru. Dhugaan ilmoo Waaqati. Dhugaan Rabbi haa baasu. Kolfii fi gammachuun kee sitti hunda inaafsisee ilkaan keetiin kan dhugaa keessa awwaale osoo boochu kolfitee osoo kofaltu kan si boochise. Without justice there is no hope. Justice must be served for all. Justice for her, justice for Qananii Addunyaa jechuudhaan haqa ishee falmanii jiru.